السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تخبجمتو تخيني وروني هرمي فود دتاتن هندكي سن معاملة النوتاتن عشا ما هركفوني وروني من تابرا هردفتن اللي بكو مجرتني السلام تنقاتن ونرى بركتي سنبرها جيتو سنين جيتشو بربادا jirtan jajabaatan isinirraa bannee jirra haaluma yerootti nu barleesseen hordofaa isiniin jechuu barbaadaa viidiyoo bareedduu akkaan garaa nama nyaattu namni hundinuu yoo daawwatee jedhe waan keessa jiruu fi waan keessa dabre yaadatu takka isin qabadhee dhufee jira. Isii tana hamma dhumaa daawwadhaa share subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Hundumti keessanuu hedduu isin kabajaa hedduu isin jaaladha naaf jiraadha ammallee isiniin jedha umrii naaf dheeradhaadha warroonni hanga amma maamila nuuf taatanii share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbattan akkasuma koomentii babbareedduu nu barreessitanii hamilee nutti hortanii hundumti keessan galanni keessan dachaadha isiniin jedha hedduu isin galateeffadha jecha isin galateeffadhuun hin qabu. Hedduu naaf jiraadha hedduu galatoomaa isiniin jedha ammallee akkasuma warroonni daawwattanii like tuqaa like gochuu yeroo baay'ee viidiyoo yeroo gadhiifnu isin bira dafee gahaa waan ta'eef like gochuun dagatina akkasuma share godhaa nama bira share gochuun akka nama hedduu bira dhaqqabu viidiyoon taasisa subscribe godhaa akkasuma maamila hedduu akka nuuf fiddan inshallah asumaan isin beeksifnaa nu jajjabeessaa walaa jajjabeessinu oromootii isiniin jedha. Subscribe share gochuudhaan nu biratti argamaa isiniin jenna viidiyoo guyyaa 2-3 akkana isinii hin marre viidiyoon haaluma yerootti nu balleessaa yeroo busy taane yeroo baay'ee busy yoo taane itti fayyadamnu bilbila haala jireenya biyya namaa hundi keenya kan walumaan beennu ta'a saniifuu viidiyoo gabaabduu tana hamma dhumaa daawwadhaati share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna viidiyoo akkaan garaa nama nyaattu. Viidiyoo hedduu yoo laalee jedhee seenaa jireenya kiyyaa keessatti ittiin of yaadadhu seenaa akkanaa tanan qaba mee tanaafuu viidiyoo gabaabduu tana daawwannee walitti haa deebinu hundumti keessanuu obsaan daawwadhaa isiniin jedha. Welcome back, Rosie. I can't live without you for real. Really? It was the worst time of my life. Yalla, come to mommy. Come to mommy. No, Rosie. Come to mommy. يا كوكا تعال كوكا حبيبة ماما على الأساس كم يا ميمي اسكتوا ماما بيموتوا فيي ايه يعني بيادور ماما يا حبيبتي يا ماما روزي طب take يا روزي give me Katie لا لا ماما like she can't hold you back okay guys, it seems that they're gonna stay with Rosie and mommy gonna travel. Rosie, you're back! You're back, yeah, Rosie! We missed you! I missed you! Oh my gosh! Rosie, you met them a lot? Yes. You're crying? I missed you. We missed you very well. Yay! They want you both. Dashaanee dhufnee jirra seenaa akkaan garaa nama You miss Rosie? Yalla Elula, I love you. hojjettuu mana namaati garuu ilmoon isin kunuunsitu haadhaa fi abbaa caalaa ilmoo isii kunuunsitu san jaalatti subhaanallah dhugaadha dhalee irra qabetu caalaa jedhan ilmoo ofii dhalte caalaa nama qabdee yoo guddiftee haadha abbaa irraa argaman san caalaa nama dabarfatte jechaadha seenaan akkanaa kuni mana nama hundaayyuu ni jira mana nama tokko garuu ni jira maaliif jennaan amma biyya nu keessa jirru kanatti viidiyoo hin waraabanii mamnu'aadha ufiifis hin jaalatanii ufiillee hin waraaban jechaadha usuu mana nama hundaa wanti akkanaa jira ta'e ilaa mataa kiyyarraa kaasee an ijoolleen nan jaaladha ijoolleenis akkasuma na jaalatte jechaadha an guddisee argeera ilmoo namaa guddisee argeera ilmoon abbama guddise san beetti malee abbaa irraa dhalatte hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf yoo jaalatte yoo kunuunsite
haadhaa fi abbaa irraa dhalatte caalaa sarraatanyaa mana keessa isii guddistu jaalatti ijoollee yeroo baay'ee jechaadha. Maaliif jennaan sa'aan 24 oolmaan isii isaan wajjin jechaadha. Haatiin abbaan sababa hojiitiif jecha manatti hin argaman, yeroo isaanii hin kennan, wajjin hin taa'an, wajjin hin taphatan. Yeroo baay'ee namni taphisiisu hojjettuu mana keessaati. Daa'imman ka isii qulqulleessu, ka uffata isii jijjiiru, ka normaali ulaagaa isii hunda guutu nu'u jechaadha. Numaa mana namaa keessa hojjetu jechaadha. Kanaaf daa'imman yeroo kana kan jaalattu maatii irraa dhalatte caalaa hojjettuu mana keessaa ishema isii kunuunsitu san jaalatti daa'imman jechaadha. Saniifuu viidiyoon kun hedduu garaana nyaate. Yeroo deemtus imimmaaniin geggeessanii, yeroo deebisu imimmaaniin simatan jaalalarraa kan ka'e jechaadha. Yeroo deemtu gammachuu isii, yeroo isiin biraa deemtu itti dhagahamaa. Daa'immanis faana akkasii bootti warri isiin biraa haa deemtuun barbaaddu, daa'immanis akkasumas biraa haa deemtuun barbaaddu imimmaaniin isii geggeessan jechaadha. Yeroo amma deebitullee gammachuu fi gaddas wal makatee imimmaaniin simatan. Daa'imman dagachuu dadhabdee guddate baatii takka lama akkana fakkaate mucayyoontu naga biraa saafarte. So kanaaf amala gaarii qabaachuun nama biraa miti rabbi biratti illee waa gaarii namaa ta'a jechaadha. Amala gaarii yoo qabaatanii namni si jibbu hin jiru. Ammoo hoo maatiin mammaa isin bira jirtu sunu maatii carra qabeessa, maatii gaariidha, maatii bal'isee namaa yaadus, maatii yaadatamuu qabullee jechaadha. Namatti tola. Hedduu tokko rabbi umurii isaan haa dheeressu. Hangama kiyyaanii namitti sanii fi abbaa manas hedduu itti gammade. Hedduu tokko jechaadha. Maaliif sarraatanyaa yeroo baay'ee rakkoo hin qabdu. Yoo rakkoon mana keessa hin jiraanne rakkoo hin qabdu. Maaliif jennaan tamaa xiqqoo amala qabdes ta'e malee miskiina namni dalagachuuf eegabee dalagaa ofii beeka waan ta'eef dalagaa of ilaala. Garuu namni dalaganiif suyyoo nama gaarii ta'e namni badaan hin jiru jechaadha. Namni badaan hin jiru. Namni dalagachuuf biyyaa bahe hunduu dalagaaf bahe waan ta'eef badaan hin jiru jechaadha. Murteessaan maatii mana keessaati. Akka jedhee yaada. Saniifuu warri isin bira deemte sunillee maatii gaariidha. Maatii hedduu garaa nama nyaatu, hedduu fuula miidiyaa irratti ajaa'iba namatti ta'e numa hunda kennaa jechuudha. Kanaaf rabbiin namuma hundaaf amala gaarii haa kennu, fuula bareedaa haa kennu. Fuula bareedaa jechuun kalarii osoo hin taane akhlaaqa gaarii jechaadha. Akhlaaqa hinaaffaa hin qabne, akhlaaqa nama jibbaa hin qabne yoo qabaatani fuula bareedaa caala jechaadha. Akhlaaqni gaariin fiizikaala bareedaa ijaan laalan caala jechaadha. Rabbiin akhlaaqa nu haa kennu, amala gaarii rabbi nu haa kennu. Murteessaan maatii isin bira jirtu suni akhlaaqa gaarii qabaachuu, amala gaarii qabaachuudha. Ka isii akkasitti daa'imman isaanii faana boottu, isaanis faana bu'an jechaadha. Rooziinis akkasuma ijoollee saniif nama gaariidha. Utuu ijoollee saniif nama gaarii hin taane daa'imman faana boottu. Daa'imman waan namni guddaan hin yaadanne yaadatti. Maaliif jennaan daa'imman kunuunsa barbaaddi. Nama isii kunuunsu san jaalatti. Yeroo hundaa isii wajjin argamuuf heeti. Kana jechaadha. Saniifuu Rooziin deebitee jirti bakka hojii isitti. Haala gaariin simatee jira. Maatiin biraa akka itti deebites rabbi hojii gaarii isii haa godhu. Bultiillee rabbis illee haa kennu. Hedduu wallaa hedduu garaa na nyaate seenaa kiyya kadaabin akkaate jechaadha. Anis ilmoo guddisee jira, ilmoo namaa guddisee jira. Garuu ilmoon namaa suni warraan waliin ta'u. Anuma nyaachisaa, anuma obaasaa, anuma bira bulaa, anuma bira bakka. Maaliif warri hojiidha waan ta'eef hin yaadatu kaa. Inni ka beeku numaan wajjumaan oolu malee hin beeku warra dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasii kaawwanni namaa wannuma namaatti wanti godhanii jiru. Rabbiin guddisee galma naa ga'uu fi ijoollee kanallee viidiyoo xiyyaataadhaa asumatti isinirraa gabaabsa. Akhlaaqa gaarii qabaachuun hedduu nama fayyadaa. Fuula gaarii qabaachuun hedduu nama fayyadaa. Fuula gaarii jechuun kalarii yookaan feesii fuula keetii osoo hin taane keessi kee jechaadha.
akkasina wadda tanaafuna jiraadha video kana warri daawwattan share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa video daawwattan keessaa barnootas ta'ee seenaa jireenya keessanii akka yaadattan abdii qaba sariifuu khayrii keessanaa jiraadha ulfaadha share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa video biraatii hanga walitti deebinutti nagaannaa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.